Okay, let us see filariasis. Filariasisiin dhukkuboota ilbiisotaan daddabran keessaa isa lamaffaa. It is a disease caused by a reaction of body to presence of filarial worm in lymphatic system. Wal nyaatinsa takka lola qaamni raamboon tuni limfii namtichaa keessa jiraachuurraa lola qaamni lolu. Saniini filariasis jedhaniin. Infectious agentiin isa kana wantoonni dhukkuba kana fidan Uchileria bankrooftii, Broogiyaa malaayiidhaa fi Broogiyaa tuumarii jedhaniin wantoota sadeen kanaaf fida. Riisarbarrii isa kana humaniidha. Ilma namaati. Epidemiologiin isaa biyyoonni dhukkubni kun jiru it is endemic in 83 country. Biyyoota 83 keessatti normal range irra jira. Widely prevalent in tropical and subtropical area. Biyyoota gammoojjiidhaa fi badda daree keessatti baay'inaan jira. Including Western Ethiopia, dhiha Itoophiyaa dabalatee Gaambeellaa region, naannoo Gaambeellaa. More than 120 million people is infected. Namoota miiliyoona 120 oliitu isa kanaan qabamee jira. More than 25 million men suffer from genital symptom. Namoota isa kanaan qabaman keessaa miiliyoonni 25 rakkoo qaama saalaatti rakkachuu jiran. More than 50 million people suffer from lymphoedema. Lymphatic mudaamuttiin tun dhiitahuudhaan rakkachuu jiran. Miiliyoonni 15 ol. Yookaan immoo elephantiasis of leg. Miilli akka miila arbaa ta'u, miilli gurguddachuusa. Filariasisiin kun dhukkuboota miila akkasitti nama itisuu danda'an san keessa jira. Mode of transmission isaa akkaataan inni itti daddabru by bite of Culex mosquito. Mosquitoon tun gosa hedduu jira. Bimmeen tun Culex jedhaniin. Culexin kun si ciniinuudhaan sitti daddabra. Harboring infective larva. Isintu yeroo si ciniinte larbaa dhukkuba kana qabu sanii namticha nayti. Incubation period isaa isin si ciniintee baatii takka keessatti mallattoo sirra fiduu eegalu. Period of communicability yeroo sirraa nama biraatti daddabru eegalu. Microfilaria may persist in human for 5 up to 10 years. Microfilariaan wanni dhukkuba kana daddabarsu suni persist in human for 5 up to 10 years. Amata 5 hanga 10tiif nama keessa jiraachuu danda'a. Or longer after infection. Amma achii olillee jiraachuu danda'a eega dhukkubni kun sirraa mul'ate. The mosquito become infective about 12 up to 40 days after infective blood meal. Eega dhiiga nama dhukkuba san qabuu fuute. Mosquitoon tun guyyaa 12 hanga 14tiif dhukkuba kana daddabarsuu dandeessi. Bokeen busaatu. Clinical manifestation nama kanarra mul'atu asymptomatic. Mallattoon qabu. Presence of worm in lymphatic vessels. Garuu hidda dhiigaa keessa raammoon sun jiraachuutu qaama kana lolchiisa. Mallattoolee akkam faatu irra mul'ata? Acute allergic reaction. Mallattoo allergy faa irra mul'ata. Three phase may be distinguished. Kutaa sadii qaba. Sadarkaa sadii. Acute phase keessatti phase jalqaba lymphadenopathy qaba. Lymphadenopathy jechuun limfiin isaa hundi dhiitoyti. Kannachi xixiqqaan qaama keessa jiru sun feverii qaba. Laydaa qaba. Eosinophilia. Eosinophilia jechuun WBC'n ol ka'uu jechuudha. Eosinophil inni jaanisu. Subacute phase ka kanatti aanu this is occur after about 1 year following acute phase. Eega acute phase sanii booda amata tokko booda mallattoo irra mul'atu. It is symptoms include mallattoo nama kanarra mul'atu lymphadenitis fi epididymitis. Lymphinoodiin kun kulkuluu eegalti, dhukkubuu eegalti. Duraan numa iitoyti malee dhukkubdu. Epididymitis, epididymsiin sunilleen kulkuluu eegalti. Chronic phase jira. Phase sadaffaadha. After many years of repeated attack eegarra deddeebi'ee namtichi kun qabamee booda amata hedduu booda lymph gland and lymph vessel become obstructed. Xannachoonni mudaamuddiidhaatii fi hiddoonni isaaniilleen ni cufama. Sababa kanarraa kan ka'e result lymphedema ni iitoyti jechuun limfiin sun.
sababa cufamte. It is seen in the lake. Miila irratti mul'ata. Miila irra bifa kamiin elephantiasis. Dhukkuba miila namni dhiitiisu sun akka qocaadhaa godha miila. Scrotum irratti yoo taate cidhaan irratti hydrocele jedhanii gar malee guddisa. But may also be present in vulva. Qaama saalaa dubartii irratti illee mul'achuu danda'a. Breast or arm harmaa fi harka irratti illee mul'achuu danda'a. Dhiittisu. Diagnosisiin isaa akkaataan itti adda baasan clinical and epidemiological ground dha. Mallattoo nama kanarra mul'attuu fi iddoo namtichi sun jiru. History of travel to and residency in endemic area. Seenaa bakka sanitti imaltuu bahuudhaatii fi bakka san jiraachuudha. Laboratory investigationiin qorannaa laboratoriidha. Peripheral blood film qaamota fageenya jiranirraa harkaa miilarraa dhiiga fa'aa fuudhanii ilaalan. To detect microphilia. Microphilia xixiqqoo san. That appear in peripheral blood during night. Yeroo halkanii tani naannawa qaama fageenya irra jiru sanirraa mul'attu laaluudhaaf nocturnally halkan irraa fuudhanii ilaalan. And hydrocele fluid dhangala'aa bakka iitoo ije sanirraa yooniif warreen cidhaan iiteebisan taate achirraa fuudhanii. Inni biraa eosinoophilia. Eosinoophilia jechuun eosinophili gartuu dhiigaa diidaa keessaa tokko. Elevated serum concentration of immunoglobulin E. Immunoglobulin E yoo ol ka'e namtichi allergic reaction irra mul'ata. And antifilarial antibody. Qaama isa kanaan lolu jiru sanillee keessatti ilaala. To support the diagnosis of lymphatic filariasis san adda baasuudhaaf qorannaa kanaa godhama. Treatmentiin isaa isa tahee yoo adda bahe deekidha. Diethyl carbamazine jaaniin. Guyyaa jalqabaa miligiraama 50 fudhata. Guyyaa lammaffaadha miligiraama 50 PO TID fudhata. Guyyaa sadaffaadha miligiraama 100 PO dhaan TID fudhata. Guyyaa afuraffaadha irraa hanga guyyaa 14tti miligiraama 2 per kg kiiloo isaatiin baay'ifamee PO dhaan TID fudhata. Dawaan biraa ivermectin. Ivermectin maayikiroograama 150 irraa hanga 200 kiiloo namtichaatiin baay'atee per day guyyatti PO as single dose abbuma takka fudhata. Repeat every 2 up to 3 months. Baatii 2 hanga 3tti itti deddeebi'u wali baatii 2 baatii 3. Refer patient for surgical treatment of hydrocele. Yoo warreen cidhaan iiteessan taate immoo refer goota baqaifamuu qaba. Prevention and controlling isaa akkaataan itti ittisan eradication of mosquito boqee busaa san dhabamsiisu. Treatment of care namoota isa kana qaban wal'aanuu. Mass and selective treatment wal'aansa akka waliigalaatti godhuudhaaf filatanii wal'aanuu. Amma iddoo isii weeraraatiin jirtu weeraraatiin yoo jiraatte namoota naannawaa san jiraniif hundaaf dawaa kennu. Personal protection against mosquito bite. Waan akka isin sin ciniin uffata isin keessaa sin ciniin uffachuu. Antimicrobiliar chemotherapy. Antimicrobiliar chemotherapy dawaalee isii sana ajjeesuu danda'an fakkeenyaaf Izardek or ivermectin dawaa reefu laallisan deekidhaa fi diethyl carbamazine fi ivermectin keessaa fudhachuudha. Dawaalee isaaniitiif. Inni biraa rickettsial disease dha. Typhus jaaniin. Rickettsial disease acute febrile illness dhukkuba laydaadhaan beekamu caused by bacteria of genus Rickettsia. Ka bacteria shanyii Rickettsia jedhamuun nama qabu. Charles Nicolle was physician who identifies lice as transmitter of endemic typhus. Dhukkubni kun injireedhaan daddabra. Nama Charles Nicolle jedhamuutu physician inni doktora isaatiitu bara 1928tti injireedhaatiitu isa kana daddabarsaa jedha baase. Infectious agentiin isaa Rickettsia prowazekii jaaniini Lawsborn injireedhaan dhufu. Injijii jechuudha. Kabiraa Rickettsia typhi dha. Rickettsia typhiin Filiborn tiitichaan dhufa. Endemic typhus jedhamu.
Epidemikiin karraa olii sana. Endemikiin ammoo isarraa gadii kana. Riisarvarri isaa baattonni dhukkuba kanaa inni jalqabaa ilma namaati. Uumani. Infected lysis die isin dhukkuba qabdu sun ni duuti. Don't serve as a reservoir. Akka madda dhukkubaatti hin irran teessu. Irrumatti duusan. Keessaahuu browser keessa isa epidemikiidhaan dhufu sana. Inni biraa domestic animal. Domestic animal jechuun bineensota manaati. Small rodent fa'a akkasumas wantoota xixiqqoo akka hantuutaa fa'a waan mana fa'aa galuu danda'a xixiqqishoo sana. Isa santu taayifii san isa kanaafidha. Isa endemikiidhaa sana. Epidemiologiin isaa biyyi isiin tun jirtu. In history the disease was more prevalent during World War. Gaafa waraana addunyaadhaa sanii akka addunyaatti hedduminaan jira. Among soldier waraana keessatti hedduminaan baay'ata. In the year 1860 bara 1816 during famine of Irish gaafa beelaa sanii hedduminaan jira. According to WHO report akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti only in few country biyyoota muraasa qofa keessatti sajaas Burundi, Rwanda, Ethiopia, Algeria and South Central America keessa jira jiran. Occurrences in colder area bakki inni itti baay'inaan jiru naannawa qabbanaati. Where people may live under poor hygienic condition bakka namni qulqullina isaa sirriitti hin eegganne hin jireen yeroo san jirti. Occurring major epidemics yeroon inni bifa weeraraatiin ka'uu danda'u during war or famine yeroo lolaafa yeroo beelaafa kan namni buqqa'ee bakka takka walitti qabamu. When personal hygiene is deteriorate yeroo qulqullinni dhuunfaadhaa gabbu'e. Body lysis flourish yeroo injireen qaamaa guddachuu eegalte namarratti bahuu eegalte. Prison and refuge kaambii baqattootaatii fi manneen hidhaabaa achi keessatti baay'inaan jira. Mode of transmission isaa akkaataan isiin itti daddabartu. Diseases transmitted by human body loss injiree qaamaa tanamaa saniin daddabra. Which become infected by feeding on blood of patient. Nama isa kana qabu irraa dhiiga isaa san xuuxeeti nama biraatiin dhuftee ciniinti. Infected lysis excrete rickettsia in their feces. Injireen isa kana qabdu sun rickettsia kana sagaraa siitii wajjiin yaafti. Usually defecate at the time of feeding. Yeroo namticha kan ciniintu irratti sagaraa baati. People are infected by rubbing feces. Namtichi ifii nooqajee firra riga or crushed lice into the bite abrasion. Akkasumas takka firratti ajjeesa yookaan immoo if hooquudhaani if keessa oofa jechuudha. Scratch inoculation jedhaniini if hooquudhaan of keessa gannaquu jechuudha. Incubation periodiin from 1 to 2 weekidha. Commonly guyyaa 12. Guyyaan isiin mallattoo sirra mul'isuu eegaltu. Period of communicability isaa patient are infective for lice during febrile illness. Injireedhaaf namtichi kun yerooniif laayidaan itti jirtu san infekshinii kennuufii danda'a. Possibly 2 up to 3 days after temperature return to normal. Eega laayidaan irraa dhaabbatte illee guyyaa 2 hanga 3 injireen nama san nyaatte isa kana nama biraatti daddabarsuu ni dandeessi. Clinical manifestation nama kanarra mul'atu mallattoon jalqaba high fever laayidaa qaba. Chiiliidhaaf hedeekii qaba. Ni hollachiisa mataan ni dhukkuba. Flu like symptomii mallattoo kan nama influenzaan qabe. Fever myalgia maashaan kun dhukkubuudhaa fi delirium illee qaba. Caraqa haasa'u. Macular eruption qaamarratti waa faca'uu eegalan. 5 up to 6 days after onset of early sign. Eega mallattoon jalqabaa sun irra mul'atte guyyaa 5 hanga 6 booda. Macular eruption irra bu'uu eegalti. Initially on upper trunk qomata nagara olaanuu irratti eegalteeti spirit to entire body qaama guutuu wal geessi. Except bakka sadii malee face, palmiidhaa fi soolii, fuula,
sanacha harkaatii fi faana miilaa malee. Gastrointestinal symptom mallattoon garaachaa anoreksiyaa, noozhiyaa fi vomitingii fa'aa qaba. Nyaanni itti toluu dida, ni lollooncisaa, ni haqqisa. Soor liippii qaba, hidhiinni madooti. Dry brown, furii or hairy tongue. Arrabni ni goggoga, halluun isaa ni jijjiirama, boorata jechuun akka waan rifeensarra mayireeta. Kabiraa feeble palsy. Feeble palsy jechuun palsiin isaa yeroo ni fi qabatte tacituu deemtu fakkaatti. Palsiin nama sanii. Diagnosisiin isaa akkaataan itti adda baasan based on clinical and epidemiologic ground mallattoo tanaa fi bakka inni jiru. Kabiraa kaalcharii laaboraatoorii keessatti adda baasu. Inni biraa seeroloojik teestii dhiiga namtichaa qorachuu. Weelfileksi teestii jaaniin qorannaan nama kanaa godhamu. Isii taanaan tiriitmentiin isaa dooksisaayikiliin. Dooksisaayikiliin miligiraama 100 ganamaa galgala PO for 750 days guyyaa 7-15 yookaan teetirasaayikiliinii miligiraama 25 kiiloo namtichaatiin baay'ifteeti guyyatti yeroo 4 QID for 7-10 days guyyaa 7-15 yookaan kilooraamfenikool miligiraama 50 irraa hanga 100 kiiloo namtichaatiin baay'ifteeti guyyatti yeroo 4 torban tokko hanga guyyaa 10tiif kennamaaf. Prevention and controlling akkaataan ittisan tokkoffaa delousing of closet. Injiree san huccuu sanirraa dhabamsiisu. Maal godhanii? By insecticide. Keemikaala isii sana ajjeesuu danda'u. Or dipping into boiling water. Takka bishaan danfaa keessa kaayuudhaan. Public education on personal hygiene. Hawaasa barsiisu. Waa'ee qulqullina dhuunfaadha. Treatment of case. Namoota isa kana qabu wallaanuu fi chemoprophylaxis for contact. Namoota isa kanaa wajjin wal tuqee dawaa kennuudhaan. Chemoprophylaxis. Inni afuraffaadhaa relapsing fever. Layidaa nama deddeebitu jechuudha. Layidaan nama deddeebitu tuni groups of acute infection caused by arthropod-borne spirochete. Shanyii arthropodaati. Arthropodaan kuni shanyii ilbiisaa keessaa tokko garee dhukkubootaa isa kanaan dhufu keessaahuu shanyii jenasii boorellaa jedhama. Warra boorellaatiin kan nama dhufuun relapsing fever jedhaniin. It is named from maqaa kana eessarraa argate relapsing fever ka juhan from classical presentation of fever. Layidaa qabaachuu isaati. Layidaa adda taati. That spontaneously remit and relapse. Ta'ifumaan dhaabbattee mas deebitu. Sawaan qabuu fi relapsing fever jedhama. Layidaa ofii dhaabbattee deebitu. Infectious agentinsaa tokkoffaan boorellaa recurrentis jedhaniin. Boorellaa recurrentis injiriidhaaf fida. Loosboornidha. Kan injiriidhaan dhufu. Loosboorni relapsing fever jedhaniin. Kabiraa boorellaa doottaniin tick-bornidha. Tickiin tuni seelmii jechuudha. Waan horii faarra jiraasan. Waan nama ciniinaasan. Saniin ka dhufu. Tick-borne relapsing fever jedhaniin. Riisarvarri isaa inni jalqabaa humanidha. Ilma namaati. Keessaawuu boorellaa recurrentisiidhaaf. Injiree waan taateef. Injiree namaa qabu. Inni biraa domestic and wild rodent. Bineensota xixiqqishaa kan mana galuu danda'anii fi kan alaafa. Keessaahuu isa tick-borne relapsing fever ka jedhaniin sana. Isa saniif. Epidemiologiin isaa biitti inni kun baay'inaan jiru. Currently incidence and prevalence of diseases very hard to estimate. Ammaan tana shalaguun baay'ee ulfaata. Yeroo ammaan tanaa kana. As they often misdiagnosed and unrecognized. Namni jiruus akka malee itti adda baasu jira. Addaanillee baafamaan jiru. Endemic tick-borne relapsing feveriin kan silmiin dhufu suni encountered in the southern most region. Biyyoota kibbaa keessatti baay'inaan jira. Most southern Europeedhaa fi Asia. Kibba Awurooppaadhaatii fi Asia fa'aa keessa bal'inaan jira. Currently
Yeroo ammaan tanaa kana epidemic relapsing feveriin eessa jira? Eastern Africa. Baha Afrikaadhaa keessaa Itoophiyaadhaa fi Suudaan, the Highland area akkasumas lafa ol ka'aa Central Afrikaadha. Giddugala Afrikaadhaatii fi South America. Kibba Ameerikaadhaa keessa bal'inaan jira. Mode of transmission isaa akkaataa inni itti daddarbu injury jennu tokko body lies become infected by Borrelia recurrentis. Injiriin qaamaa suni Borrelia recurrentisiidhaan infected taati. Dhukkuba sanfuuti. Yeroo ta'u while feeding on spirochetimic human blood. Dhiiga namticha spirochetaa kana qabu yeroo nyaattu ofiif infected taati. And the acquired infection sanbooda dhukkuba nama biraatti dabarsiti. When infected lies are crushed over skin. Yeroo isiin dhukkuba qabdu sun qaama nama kaanii irratti ajjeesan, gugaacha irratti dhoosan, malaasan. And the entire intercerebral skin. Akkasuma namtichi irratti ajjeesa wanni suni ni nyaachifti hoggaa ofee ifooqee keessa gannaqa jechuudha. Cerebral skin or aberration of pruritic louse biting. Bakka isin ciniitte san nyaattinsa san yeroo ifooqee dhukkuba saniif keessa gannaqa. Pathogenesisiin isaa adeemsi dhukkubni kun keessa dabru after entry Borrelia. Eega keessa gaseente Borrelia species sun multiply freely in the blood. Dhiiga keessatti wal horti. And sequester in body membrane. Membrane qaamaa keessatti mamaxxanti. Ispiliinii keessa deemuu dandeessi. Liverii dhayti. Central nervous systemidhaa fi tissue biraa dhaqqabdi. Dhiigaa wajjin. Severity is related to degree of spirochetemia. Hammeenyi isii hanga spirochetaan sun dhiiga keessatti hanga inni gahe heddummina isaa irratti ciminni isaa hidhaadha. Fever related to spirochetemia. Spirochetiin sun yeroo dhiiga keessa seente namticha laydaa irra mul'ata. Laydaan sun isa life keessa ajjeesuudhaaf oowwa qaamni. Incubation period isaa 1 week torban tokko. Giddugalee isaan guyyaa 2 hanga 18ti. Period of communicability isaa yeroon inni nama kanarraa kaanitti daddabru. Laws become infective. Eega dhiiga nama kanaa dhugdee booda injireen tun guyyaa 4 hanga 5tiif dhukkuba kana qabdi. Infective for up to 5 days after injection of blood from infected person. Remain infective for life. Umriin isiitu guyyuma 20 hanga 40ti guyyaa hanga kanaaf dhukkuba kana daddabarsiti. Clinical manifestation in relapsing feveridha. Sudden onset of illness with chill. Tasuma lafaa ka'ee dhukkubni ammumaan tana qaba, ni hollachiisa, laydaa qaba, prostration qaba, ujibisiisa. Headache qaba, mataan ni dhukkuba, qaamni hundi ni dhukkuba, humna dhukkuba, arthralgia qaba. Nausea and vomiting qaba. Ni lolloncisanii akkasiisaas jaundice qaba. Qaamni biicaa ta'a, hepatosplenomegaly qaba. Tiruudhaaf ispiliin illee ni ituuti. Insibar keessa yeroonii fi itti hammaate epistaxis qaba, funuuna qaba. Ectaras jechuun biica'uu ijaati. Meningitis faa nama qabu fakkaata. Tachycardia dhawannaan onnee isaa ol kaati. After 4 up to 5 days guyyaa 4-5 booda temperature came down. Temperature gabbuu eegala. The patient stay free for 8 up to 12 days. Guyyaa 8 hanga 12tiif kan laydaan itti dhufni oola. San booda ammas relapse ta'a. Laydaan itti deebiti. Follow with the same sign. Mallattuma akka reefuu san mallattuma akka duraanii san. Guyyaa 8 hanga 12tiif ammas nagee taheeti achi booda laydaan itti deebiti. Kanaaf relapsing jaanii waan itti deddeebituuf. Diagnosisiin isaa clinical and epidemiological ground bakka inni jiruu fi mallattoo tana. Suspected Laosborne relapsing fever patient namoota rakkoo tanarraa laydaan tun itti dhufte jettee ati shakkitu namoota from prison nama mana hidhaatii dhufu refuge campii baqattootaa
Pilaanteeshinii namoota bosona keessa deddeemee waa dhadhaabu fa'a. Warreen san ni shakkita. Blood film with right stain. Right stain jedhanii kan ispaayirocheettaa san dhiiga keessatti ittiin ilaalanidha. CBC dhiiga namtichaa guutuu ilaala. Thrombocytopenia. Thrombocytopenia jechuun hammi pilaatileetiidhaa gad bu'uu jechuudha. Prolongation of prothrombin clotting factor yeroo dhiigni dhaabbatu dheerachuu jechuun dhiigni irraan dhaabbatu nama kanarra funuuna fa'aa qaba jenna. Treatmentiin isaa Borrelia recurrentis is very sensitive to antibiotic. Antibiotikiidhaaf hedduu si'aawaadha inni kun. Nama kana maal godhan admit godhan ni ciibsanii open vein yeruma sanii kaanullaa galchanii fi start IV line with normal saline NS irra kaayan. Before administering penicillin. Penicillin kennuuf hin dura. Kana booda administer 400 international urine unity protein penicillin AM dha yeroo takka kennaniif PPF jechuudha. Single oral dose of doxycycline, tetracycline, chloramphenicol and erythromycin may be sufficient. Doozii takka qoftiin doxycycline fi tetracycline yookaan chloramphenicol yookaan erythromycin kennuun gaya. Garuu they usually associated with rakkoo isaan qabanii jira. Severe Jarisch Herxheimer reaction dha fidan. Jarisch Herxheimer reaction jechuun reactionii sababa baakteeriyaan sun keessatti du'uurra reactionii qaamni fidu jechuudha. Lola qaamaa jechuudha. Reaction to endotoxin like product released by these of harmful microorganisms jedhanii within the body during antibiotic treatment. Yeroo antibiotikii kennituuf du'aati isiin sun keessatti duuterraa lola qaamaa jechuudha. Isiin duutuu sanii jecha qaamni lola. Duutuu qaama keessaa hafte sana. Jarisch Herxheimer reaction is antibiotic related rapid clearance of Borrelia. Sababa antibiotikii sanirraa saffisaan Borreellaan marsaa dhiigaa keessaa yaa'eeti. It is usually associated with rapid and marked elevation of pro-inflammatory cytokine. Cytokine isa inflammationii kan kaasusan hedduu galla keessa qaamne. Namtichi wulii rakkoolee lubbuu jeeftu faallee irra mul'achuu danda'a. Severe allergic reactionii mudata namni kun. Isa kana ittisuudhaaf maal godhani? Initial slow clearance of Borrelia. Protein penicilliniidhaan kennanii fi san booda followed by PO potent drug. Dawaa humna qabu boodarra kennaniif. Sababni isaa yoo saffisaan keessaa yaa'e rakkoo santu mudata. Prevention and control isaa control of vector injury san to'achuu personal hygiene qulqullina dhuunfaa. Kabiraa health education about hygiene haala qulqullinaa mode of disease transmission kata inni kun itti daddabaru. Delousing of patient clothes injury sanirraa dhabamsiisu huccuu namtichaarra and his or her family akkasumas maatii isaatii. Chemotherapy of case namoota isa kanaan qabame wal'aanuu. Chemoprophylaxis keessaa tetracycline namoota naannoo sanii deemuuf dawaa kana kennu. For contact where risk of acquiring infection is high yeroo carraan isa kanaan qabamuudha guddaa ta'e. Inni shanaffaa shittoozoomaadha. Shittoozoomaa itti dachaan